Nageenya dursu akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork kun dabaree oduu idilee irraatan isinitti himtu Anna'imaa Umari. Oduu teenya jalqabaatiin gaazexeessaan OMN Finfinnee duraanii Abdusalaam Hassan humnoota tikaatiin magaalaa Bishaan Gurraachaa keessatti hidhamuu maatii fi hiriyoonni isaa Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkitti himanii jiru. Godina Arsii Lixaatti kan argamtu magaalaa Bishaan Gurraachaa keessatti sadaasa 21 bara 2021 dilbata dabree waaree booda sa'aatii 9tti humni addaa poolisii Oromiyaa gaazexeessaa OMN Abdusalaam Hassan hidhuu abbaan isaa Obbo Hassan Watichaa Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkitti himanii jiru. Akka Obbo Hassan Watichaa ja'anitti humnoonni tikaa dilbata dabre waaree booda naannoo sa'aatii 9tti bakka inni hiriyoota isaa wajjin buna dhugaa jirutti itti marsuun qabanii hidhan jechuun Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkitti himee jira. Abdusalaam kan gara magaalaa Bishaan Gurraachaa imaleef fira dubbisuuf akka ta'e kan himu Obbo Hassan Watichaa humni addaa poolisii Oromiyaa ni barbaadamta jechuun bakka inni buna dhugaa jiru qabanii hidhan jechuun dubbatu. Namni biraa kan hiriyaa isaa tahuu himuu fi sodaa nageenya isaatiif maqaan akka hin dhahamne barbaadu odeeffannoo Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkiif kenneen Abdusalaam dilbata dabre waaree booda gara sa'aatii 9tti osoo kaafteeriyaa taa'ee buna dhugaa jiru humni addaa poolisii Oromiyaa ni barbaadamta jechuun qabanii hidhan ja'a. Abdusalaam Hassan yeroo ammaa waajjira poolisii magaalaa Bishaan Gurraachaatti hidhamee kan jiru yoo ta'u hanga ammaatti mana murtiitti akka hin dhiyeeffamin akkasumas qaamni sababa hidhameef isatti himee hin jiru jaani hiriyaan isaa fi abbaan isaa Obbo Hassan Watichaa yaada Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkiif kennani. Bulchiinsi Abiy Ahmed gaazexeessitoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork kaan hidhuun kaan biyyarraa baqachiisuun isaa kan yaadatamu yoo ta'u gaazexeessaan Mallasaa Dirribsaa mana hidhaa bulchiinsa Abiy Ahmed keessatti dararamaa jira. Gabaasaan kan Siraaj Sabaaf ture. Oduu keenya itti aanuun hayyoota Oromoo manneen hidhaa Qaallittii keessatti shiraan tursiifamaa jiran ilaalchisee haalli nageenyaa isaanii hedduu nu yaaddessaa jiru. Qaamoleen hawaasaa garaagaraa torbaanota dabran irraa jalqabee eegumsi manneen hidhaa Qaallittiitiif taasifamaa ture akka duraanii miti. Yeroo hammaataa kanatti ammoo laaffachuun eegumsa jiraa nu yaaddessee jira. Waytii biyyattiin gaaga'ama siyaasaa hamaaf saaxilamte kanatti hidhamtoonni siyaasaa kunneen eegumsa jabaa isaaniif malu argachuu qabu jedhu kanneen Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkiif yaada laatan. Faayizaa Eliyaas dhimma kanarratti waan qindeessite qabdi. Hayyoota Oromoo manneen hidhaa Qaallittii keessatti shiraan tursiifamaa jiran ilaalchisee haalli nageenyaa isaanii hedduun yaaddessee jiru. Qaamoleen hawaasaa garaagaraa hayyoonni Oromoo ajjecha artist Haacaaluu Hundeessaa hordofuun hidhamanii waggaa tokko oliif murtee haqaa malee dararamaa jiran kanaaf sabni Oromoo tarkaanfii akkam akka fudhachuu qabu beekuutu irra jiraataa si'ii jaame. Torbaanota dabranirraa jalqabee eegumsi manneen hidhaa Qaallittiif taasifamaa ture akka duraanii miti. Yeroo hammaataa kanatti ammoo lallaaffachuun eegumsa jiraa nu yaaddessee jira. Wayita biyyattiin gaaga'ama siyaasaa hamaaf saaxilamte kanatti hidhamtoonni siyaasaa kamilleen eegumsa jabaa isaaniin malu argachuu qabu jedhu kanneen OMN'f yaada isaanii laatani. Abiy Ahmed dantaa isaatiif dursa laachuu akkuma barate sabootaa fi sablammoota biyyattii keessa jiran shiraan walitti buusuuf tooftaa garaagaraa fayyadamaa turus hamma ta'e tokko milkaa'uun kan hafe ammoo sabboontotaan dura fashalaa'ee jira. Tooftaan biroo akka carraa guddaatti itti fayyadamuuf jiru ammoo hidhamtoota siyaasaa Oromootiif eegumsi duraan taasifamaa fi ture akka laaffatu taasisu qaamni barbaade mooraa isaan itti hidhaman hayyama hidhamtoota kanneeniitiin malee keessa galuu taasisuudha. Kun balaa guddaa qabaata. Lubbuu hayyoota kanneenii baraaruun ammumarraa irratti hojjechuu feesisa kan jedhan yaada kennattoonni Oromoon nageenya hayyoota isaa mirkaneessuu kan danda'u yoo ofiif waardiyaa hayyoota kanneenii ta'e qofaadha. Kanaaf ammoo qabsoo hadhaawaa gaggeessuun hidhaa irraa baafatu qabaa jiru kanneen dubbisne. Odeeffannoo dhiyeenya bahaa jiru akka agarsiisutti kamisa dabre sadaasa 9 bara 2014 akka lakkoofsa biyyattii halkan keessaa sa'aatii 2:00 konkolaattonni hidhattoota yuunifoormii poolisii federaalaa uffatanii fi namoota uffata siviilii uffatan 3 fe'anii beekamtii hayyama hooggantoota mana sirreessaa Qaallittii malee mooraa cabsanii seenani. Namoonni keessa turanis baanii mana Jawaarfaan itti hidhamanii jiran wayita gaafatan. Namoonni eegumsarra turan eessaa fi akkamitti akka dhufan gaafatani. Xiqqoo egaa waliin falmaniin booda deebi'anii deemani. Gartuu san hooggananii kan deeman Obbo Kifilee jedhamu.
isaanis tajaajila odeeffannoo fi nageenya biyyaalessaa keessatti itti gaafatamaa qajeelcha farra shororkeessaati. Obbo Kifilee gara Qaallittiitti kan ergan ammoo obbo Ingidaaw Abbabaa kan jaamanidha. Isaan ammoo dhaabbata nageenya biyyaalessaatti daayireektara eeggataa nageenya biyyaa keessaa tokko. Isaan ammoo itti waamamni isaanii hoogganaa nageenya biyyaalessaa obbo Tamasgan Xiruunaati. Obbo Kifileen kan dhalatan Nifaas Mawucaa Gondoritti yoo ta'u fira dhiyoo Taammaan Bayyanaa fi nama wajjin guddatanidha. Kun maaliif akka ta'e tilmaamuun hin barbaachisu. Lubbuu hayyoota Oromoo balleessuuf qaamni sirna aangoorra jiruun saba tokko keessaa ta'e jaamee qindaa'uun lubbuu hayyoota Oromootiin diraamaa dalaguuf ta'edha jedhu kanneen dhimmicha irratti yaada kennatan. Addi bilisummaa Oromoo mootummaan Itoophiyaa shororkaa fi seermaleessummaa maqaa labsii yeroo muddamaatiin raawwataa jiru dhaabuu qaba jechuun gaafate. Paartiin obbo Daawit Ibsaatiin hoogganamu addi bilisummaa Oromoo ABO'n ibsa haala yeroo Itoophiyaa ilaalchisee baaseen labsiin yeroo muddamaa bulchiinsi Abiyyi Ahmad baasee labsii mormitoota siyaasaa rukutuu fi hawaasa nagaa irratti yakka suukkanneessaa raawwachuuf labsameedha jedhe. Siraaj Sabaaf dabalata qaba. Paartiin adda bilisummaa Oromoo mootummaan Itoophiyaa shororkaa fi seermaleessummaa maqaa labsii yeroo muddamaatiin raawwataa jiruun dhaabuu qaba jechuun gaafate. Paartiin obbo Daawud Ibsaatiin hoogganamu adda bilisummaa Oromoo yookaan ABO'n ibsa haala yeroo Itoophiyaa ilaalchisee baaseen labsii yeroo muddamaa bulchiinsi Abiyyi Ahmad baaseen labsii mormitoota siyaasaa rukutuu fi hawaasa nagaa irratti yakka suukkanneessaa raawwachuuf labsameedha jedhe. Waraanni humnoota waloo waraana bilisummaa Oromoo fi humna ittisa Tigraay adda waraanaa wallootti wal qunnamuu hordofee paartiin Dr. Abiyyi Ahmad Aliitiin durfamu balsagannan guutuu Itoophiyaa keessatti labsii yeroo muddamaa labsuun hidhaa dararaa fi ajjechaa uummataa fi paartilee mormitootaa irratti raawwachaa jiraachuu hordofeem labsii kana uummanni Oromoo fi hawaasni idil addunyaa akka balaaleffatu yaamicha taasise. Labsii yeroo muddamaa dahoo godhachuun gochoota qaamolee tika mootummaatiin raawwataman kan kaaseebsi adda bilisummaa Oromoo miseensotaaf deeggartoota paartilee mormitootaa akkasumas maatii isaanii miidhuu irratti kan xiyyeeffatedha jedha. Ragaan kana ammoo hidhamuu maatii qondaala ABO Daawit Abdataa fi gubamuu mana haadha obbo Daawud Ibsaati jedhe. Haaluma kanaan paartichi labsichaa fi gochoota qaamolee tikam uummata Oromoo fi Itoophiyaa irratti raawwatan kan balaaleffatu ta'uu ibse. Labsii yeroo muddamaa labsamee uummata dararaa jiru uummanni Oromoo fi uummattoonni Itoophiyaa akka balaaleffatan kan gaafate adda bilisummaa Oromoo hawaasni idil addunyaa rakkoo hamaa yeroo ammaa impaayera Itoophiyaa mudatee jiru marii fi waliigaltee hunduma hirmaachiseen akka furamuuf tumsa isaan irraa eeggamu akka godhan gaafanna jechuun ibsa isaa goolabe. Namoonni caasaa mootummaa keessa jiran kanneen quuqama Oromummaa qaban gurmaa'insa uumuun hidhamtoonni siyaasaa Oromoo akka hiikaman dhiibbaa uumuu akka qaban qeerroon kutaalee Oromiyaa garagaraa yaada kennan gaafatanii. Namoonni quuqamni itti dhagahamu kan caasaa sirnichaa keessa jiran hawaasa bor waliin jiraataniif carraa xumuraa ittiin oolmaa oolan shira sirnichi bifa garagaraan xaxu saaxiluudha jaani qeerroon OMN'if yaada kennani. Muhammad Fantaalee dabalata qaba. Namoonni caasaa mootummaa keessa jiran kanneen quuqama Oromummaa qaban gurmaa'insa uumuun hidhamtoonni siyaasaa Oromoo akka hiikaman dhiibbaa uumuu akka qaban qeerroon kutaalee Oromiyaa garaagaraa irraa yaada kennan gaafatan. Namoonni quuqamni itti dhagahamu kan caasaa sirnichaa keessa jiran hawaasa bor waliin jiraataniif carraan xumuraa ittiin oolmaa oolan shira sirnichi bifa garaagaraatiin xaxu saaxiluudhaan jedhu qeerroon. Keessumaayyuu caasan gara jalaa aanaalee Oromiyaa sadarkaa gandaatti hojjetum kijiba sirnichaa saaxiluun sirna bututeem guyyaa lakkaawwachaa jiru kanatti xumura gochuu akka qabanis dhaamameera. Hiriira balaaleffannaa juntaa fi shanee jechuun dirqiidhaan magaalaa Adaamaatti gaafa sadaasa 3 bara 2021 geggeeffame hordofeem qeerroowwan hiriiricha gara mormiitti jijjiirtan sababa jedhuun gaafa humnoota tikaa bilxiginnaatiin qabaman hanga har'aatti mana hidhaa keessatti dararamaa waan jiraniif hatattamaan akka hiikaman jechuun qeerroon magaalaa Adaamarraa OMN'f yaada kenne dubbate. Hidhamuu dargaggoota kanarratti gaafa sanam hojjettoota bilxiginnaa jidduutti walitti mufannaan jiraachuu kan eere maddi dhimmichatti dhiheenyaan hordofaa ture. Qaamonni caasaa sirnichaa keessatti argaman kan quuqama Oromummaa qaban wayitii xumuraa kanatti hidhamtoota siyaasaa Oromoo hiiksisuu irratti hojjechuu akka qaban dhaamanii jiru. Carraan xumuraa akka galataatti isaan lakkaawwatan yoo jiraate kaadroonni bilxiginnaa fi caasaan hanga dakaatti jiru wayitii ammaa kanatti hidhaa dararaa saamichaa fi ajjeechaa tibbana bifa haaraan guutuu Oromiyaatti raawwatamu dura dhaabbachuun
Milishaan gandaa ammoo sirna butateef osoo hin taanem uummata bal'aarra goree oolmaa ooluu qaba kan jedhu ammoo qeerroo Arsiim aanaa Loodee Heexosaam magaalaa Jimaata Loodeerraa OMN'f yaada kenneedha. Gama biraatiin murni bilxiginnaa wayitii biyyattii raafama siyaasaa waraanaa fi qaala'insa jireenyatiin diigamaa jirtu kanatti eegumsa cimaan hidhamtoota siyaasatiif taasisuu akka qabu himuun geggeessitoota qabsoo Oromoo kanneen satattamaan hiikuu akka qaban dhaamanii jiru. Arsii aanaa Suudeetti maqaa shanee wajjin hidhata qabdan jechuun qaamota sirna aangorra jiruun hidhaa murtiin dabaa fi dararaan dargaggoota irratti gaggeeffamaa jira. Oduma walqabateen godina Baalee aanaa Agaarfaa ganda Ameenyaa Haroo dabalatee magaalaa Agaarfaa fi bakkeewwan birootti kaabinoonni fi milishoonni humna addaa poolisii Oromiyaa waliin ta'uun hidhaa jumlaa saamicha fi dararaa adda addaa uummata nagaa irratti raawwachuu maddeen Oromiyaa miidiyaa neetwoorkiitti himanii jiru. Dabalata qabna. Godinaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti hidhaa reebichaa fi murtiileen dabaa uummata irratti fudhatamaa jiru hammaatee itti fufee jira. Arsii aanaa Suudeetti maqaa shanee wajjin hidhata qabdan jechuun qaamota sirna aangorra jiruun hidhaa murtiin dabaa fi dararaan dargaggoota irratti gaggeeffamaa jira. Aanichatti tan argamtu magaalaa Darrabbaa keessatti dargaggoota yeroo dheeraaf mana hidhaa turan keessaa dargaggoo Jibriil Haaji Manzaa irratti ragaan sobaa qindeeffamuun murtiin hidhaa waggaa 2 fi ji'a 1 itti murteeffamuu maddeen OMN'tti himanii jiru. Ragaan dargaggoon kun waraana bilisummaa Oromoo biltsiginnaan shanee jettee yaamtuun walquba qabaachuu mul'isu erga dhabamee booda torbee dabree poolisoota idilee magaalaa Kullaa keessa jiraatan 2 fi milishaa 1 sobaan ragaa itti baasisuuf qophaa'aa akka jiran keessa beektonni dubbachuu gabaasuun keenya ni yaadatama. Kana malees kaabineen aanaa fi humnoonni hidhatan qeerroowwan kanaan dura hidhamanii bahanii fi kanneen biroo feesbuukiidhaan ololan irratti banaa jirtu waboo wajjin hidhata qabduu fi ilaalchi isin mootummaaf qabdan ilaalcha diinaati jechuun hidhaatti deebisuuf adamsaa jiraachuu odeeffannoon maddeen irraa nu dhaqqabe ni addeessa. Oduma walqabateen godina Baalee aanaa Agaarfaa ganda Amiinyaa Haroo dabalatee magaalaa Agaarfaa fi bakkeewwan birootti kaabinoonni fi milishoonni humna addaa poolisii Oromiyaa wajjin ta'uun hidhaa jumlaa saamichaa fi dararaa adda addaa uummata irraan gahaa jiraachuu maddeen OMN'tti himani. Sanbata dabre gaafa 3/2021 ganda Ameenyaa Haroo jaamutti humni addaa poolisii Oromiyaa fi milishaan aanichaa waliin ta'uun shaneetuu ganda kana qubate jaanii ijoollee umriin isaanii waggaa 14 hin caalle kanneen lakkoofsaan 16 ta'an halkan mana itti cabsuun reebicha hamaa irratti erga raawwatanii booda paatroolitti fe'anii magaalaa Agaarfaatti akka hidhan maddeen Oromiyaa miidiyaa neetwoorkiitti himanii jiru. Magaalaa Agaarfaa keessaa namni manguddoo Muusaa Washaa jedhamu mana amantaa irraa osoo galaa jiru ati shaneedha jaanii akka hidhan odeeffannoon OMN dhaqqabe ni mul'isa. Obbo Muusaa Washaa nama kabajamaa fi uummata biratti fudhatama guddaa qabuudha kan jedhu jiraataan naannichaa odeeffannoo kana nuun ga'e badii takkaan malee gaafa guyyaa 18/2021 ati shaneedha jechuun humnoonni tikaa qabanii hidhuu himuun mana hidhaa magaalaa Agaarfaa kana keessatti yoo dhugaa himuu baatte namoota si dura dabranitti si daballa jaanii sodaachisaa akka jiran qulqulleeffachuu hima. Erga labsiin muddamaa guutuu biyyattii keessatti labsamee hidhaa fi ajjeechaan jabaatee itti fufee jira. Godina Wallagga Bahaa aanaa Gudayyaa Biilaatti obboleeyyan 2 waraana bilxiginnaatiin ajjeefamanii. Obboleeyyan lamaan kunneen gaafa 19/2021 waraana bilisummaa Oromoo wajjin hariiroo qabdu jechuun gabaa keessaa qabamanii kan hidhaman yoo ta'u mana hidhaa keessatti reebichi cimaan erga irratti raawwatamee booda halkan keessaa sa'aatii 8:25tti baasanii ajjeesuun reeffa isaanii akka gatan madde.